Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota maatii Abdussee Dr. Abdussee Tuub har'a odeeffannoo jajjabduudhaa fi gaggeessaa bilchaginnaarraa dubbanna jechuudha. Gaggeessaa akkuma saditti maa turre hanga guyyaan deemuun gaggeessaa bilchaginnaa gaduma fageessinee awwaala deemaarra jechuudha. Hundi keessanuu warri maatiin nuuf hin ta'in subscribe godhaa. Guyyaa guyyaadhaan odeeffannoo jajjabduutu sin qaqqabdi jechuudha. Akka odeeffannoon nuti dabarsitu sin qaqqabuuf warri maatii keenya hin ta'in maatii nuuf ta'a. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenya mootummaa bilchaginnaa hundi keessanuu warri miidiyaa hordoftoota tiiktookis ta'e feesbuukii irratti argaa jirtu. Gaggeessaa bilchaginnaa irratti halkanii guyyaa nutis jabaannee sagalee ta'uudhaan awwaalasii gadi fageessaa jirra waan ta'eef hundi keessanuu bakka gammaddan isiniin jenna. Gammachuun Oromoodha baay'ee nama gammachiisa. An akka nama tokkotti Oromoo waan hin ta'eef otoo hin taane haqni Oromoodha injifachuu qaba waan ta'eef injifachuun Oromoodha ammoo na gammachiisa akka nama tokkotti akka nama lammii nama ta'e tokkotti miidhamni Oromootis akka namaatti na guba waan ta'eef qabsoo waggaa sadii otuu walirraa hin citin otuu duunu otuu dararamnu otuu rakkoo meeqa sammuu keenya baachuu hin dandeenye baannee har'a geenyedha jechuudha. Haala nama ajaa'ibuun injifannoo dhumaarra geenye jirra. Har'a waan ajaa'ibaa Finfinnee keessatti illee lola hamaadhaan gaardiin Abiyyi namni 6 ol ajjeefamanii jiru jedhamaa jira waan ta'eef Abiyyi ofii isaatiif achi keessa taa'ee barreeffama barreessaa ta'u baqatee akkuma ijoolleen isaa Neezerlaandii jirtu achi teessee barreessaa jira haa ta'u hin beekamne. Abiyyi bakka hundaan mataan isaa itti zooree jira. Leengadda feesbuukiin uggura irra kaa'e akka inni feesbuukii irratti nama hin kakaafne inni hojiin isaa feesbuukii irratti ofiisaatiif taa'ee biyyattiin keenya hin diigamtu Itoophiyaa tfarsim ichi የመጨረሻ ሚጥ ስለሆነች ጋፈ ጭኔንፉን namatti jabaate da'umsa gaafa dhumaarra waan gaameef amanee jira jechuudha. Akka ciniinfuurra jiru ciniinsuurra jiraachuusaa amanee jira waan ta'eef Taayyee Danda'aatis guyyaa meeqaaf miidiyaarraa badee afuura isaa jedhee sa'aatii 11ffaa keessa dhufee afaan of buusaa jira jechuudha. Taayyee keenya akkuma callisetti callisii taa'e erga muudamte waa barreessitee hin jirtu ergasuma kan itti waa barreessaa turte akkati aangoo argachuudhaaf halkanii guyyaa girrisaa shanee jettee akka shaadaatti intinidha aangoo argatte garuu wanti nama gaddisiisu otuu damooza ji'a tokko illee fudhatin sitti dhi ammas dhuftee waa barreessitee TPLF hin beekna bar waa'ee TPLF waggaa guutuu yoo barreessaa baate namni haaraatti nuti bar dhalootuma TPLF keessaati jechuudha. Waan haaraa goote TPLF akka inni yeroo sanas isintu ergamaa ture. Warri TPLF waggaa 27 akkana nu godhe irreecha irratti akkana nu godhe bishooftuutti akkana eenyuun afaan Oromootiin hiikee geessee nama qabsiisee nama ajjeesiisaa ture. Si'uma bar Taayyee Danda'aa kan OPDO keessa ture si kan akka Muktaar Kadir kan akka Baaduulaa kan akka hundi keessan OPDO'n har'a Abiyyi Shimallis namni hundinuu OPDO'dhaaf farda turtan kan afaan Oromootti hiikee gaafa irreechaatis geessee ajajee uummata kana ficcisiise isinum. Uummata kana haaraa gootaniyyuu itti haasoftumoo Taayyee keenya of gowwoomsuudha. Inni itti ergasii halkanii guyyaa barreessitee sin fayyadne dhuma keessan gadi fageesse malee. Harammoo oduu ajaa'ibaa lammaffaadhaan gaafa isinii dhufu gootichi bilchaginnaa yedduu kana piroofaayilii kaawwachuudhaan Ameerikaarraa nuuf gale ay bilchaginnaa miskiina keessan ta'uu keessan wanti na gaddisiisu har'a Mokonnon kabbadee beektuumi kan Ameerikaarraa Jawaar Mahammad ajjeesuun qaba maaloodha Oromiyaan diigamuu qabdi jedhee haasaa ture. Har'a kun Ameerikaatti deebi'ee jira. Warri Ameerikaatti hamman deebi'utti naaf cinqamtan baga gammaddanii nagaadhaan Ameerikaa kootti deebi'een jira. Feesbuukii isaa irratti maxxansee jira kunoo isiniif hin kaa'a jechuudha. Ilaaluu dandeessu. Namni dhugumaan loluudhaaf Ameerikaa irraa gale jetteetiyyuu bilchaginnaan iyyaa turte. Inni footoo ka'ee goota keenya jedhamee Amaaraa biratti goofandimii banatee faarfamuudhaaf garuu gaafa jarri dhayxee dasee geessee hudha qabdu kan dheengadda dasee keessa deemee laayivii waraabee እንደዚህ jedhaa ture gaafa siin diddee kombolchaa dabarfattee itti mudditu qabamee akka hin hidhamneef yookiin otuun hin du'in jabaadhee Ameerikaatti baduun qaba jedhee badeera. Warri kaanis baduuf taa'u hundinuuyyuu wal qabdee jirti malee taa'ee dheengaddaa hangaasaa Ibraahim amallaxuudhaaf baduudhaaf isaa waa hunda qopheeffatee paaspoortii qabanni paaspoortii lammummaa biyya Kanaadaati waan ta'eef bahuu jennaan bahuu dhowwani jedhaa jiru. Waliin dhumna hanga gaafa intin yennuutti waliin dhumna jedhee Abiyyi asirratti isa dinqisiifadheen jira. Yoo dhumanis erga gaafa nagaa biyyattii keessa ta'anii nama arrabsanii gaafa immoo lubbiin hammaatte baduun hin taatu. Baga dhowwite Taayyee Danda'aadhaa baduun qabu. Hangaasaan eessatti baduuf gaafa biyya jirtu biyya keenyaaf hin duuna ilma girrisaadhaa ilma qaallichaa jedhaa turte. Kunoo
warri nafxanyootaa baduu jalqabaniiru. Warri paaspoortii qabanu Ameerikaa irraa eessarraa dhufan badaa jiru jechuudha. Haala nama gaddisiisuun abiyyis yaddoo kana hin bada. Ani isinitti meera na amanaa. Feesbuukii koo Abdusseetuu Boromoo jedhu jala galaatii poostii an ji'a lamaan ji'a tokko wayi dura godhe. Abiyyi yoonni ji'a lama ture baduu dhiise. Yookiin jara ittiin dhayixee finfinnee qabachuudhaaf yoo ji'a lamatti fudhate arraba koorraa rifeensa buqqisaa jedhee isinitti mee ture. Gaafas na namanne gurbaa waniin baacuu jira yaacaa jira naan jettan garuu dubbiin dhugaa ta'e argame jechuudha. Amma sooduu gammachiisaa waa baay'ee qabna. Odaa tarbiidhaa habjuu manaama dhiphiiphii kan ture kan manaama eenyuun akka ta'e obboleessa marrooti sisaayii intiriiti dirribaati jedhee taa'ee danda'a halkanii guyyaa barreessu guddisa jawwee ta'uudhaan kaleessaas bahee miidiyaadhaaf ibsa kenne jechuudha. Odaa tarbii kan halkanii guyyaa dhiphiiphii iyyisiisaa ture. Tiwutariinsa maaliif raayitii godhamee fi ankoo waan inni ittiin godhe nuti fishiniinaan godhamne jedhee taa'ee danda'a halkanii guyyaa irratti barreessaa ture jechuudha. Har'a gabba'ee miidiyaadhaaf gurbaa qashtii jajjabee guddisa jawweeti jechuudha. Hundi keessanuyyuu arguu dandeessu miidiyaa irratti maglacaa kennaa jira. Miidiyaa gurguddaa irratti affeeramee intini aboo afaan keessana jira maal hundi keessanuyyuu kuush miidiyaa irratti dhayitanii arguu dandeessu. Footoo sa'anuyyuu poostoo godheen jira gurbaan qimamiidha. Hundi keessanuyyuu jajjabee akkanaati jechuudha. Dhalloota qubeetii waan durfamaa jirtuuf woboon akkanatti jabaatte waan ta'eef nuti odaa tarbii gaafa jedhanu nama akkamiitiin si'aa ture nama guddaadhuma nama umuriin ittiin jedhaa wahii jedhee yaadaa ture. Garuu gurbaan anuma kanaan tokko waanuma akka kooti wayiiti qacalee gurbaati. Baay'ee bareedduudhas. Haasaan inni haasa'us abdii namatti hora waan dhugaa irratti hundaa'e haasaa injifannoodhaaf akka yeroo gabaabduu qofitti nutti fudhatu. Waan baay'ee jira jechuudha wanti irraa dubbannu mokonnan kan badeetis badee jira. Hundi keessanuyyuu jabaadhaa baafadhaa. Warri Oromoo taatanii Oromoo ajjeesaa turtan kaadireen ganda keessa godina hundi keessanuyyuu of qopheessaatii seeraaf of qopheessaa yookiin jabaadhaatii badaa bakka itti baddan yoo qabaattan biyya bulchuu hin dandeessan. Eeggadda uumamtanii filannoo darbine 98 meeqa fixne eenyu wajjin ta'uu daaddartee inni sitti maa turre gaafa jarri abaawoodhaa ibsa baasanii mootummaa ce'umsaa ijaara filannoon kun filannoo sobaati waa tokko fudhataman qabu siniin jedhan mootummaa ce'umsaa xiqqimti 30 booda mootummaan hin jiru jettanii kana jedhaa kunoo mootummaan jiru mootummaa jechuun yoo uummanni siin buleedha malee ati kursiirra taa'u miti mootummaa jechuun waa danuutu haasa'amaa ture hamma odeeffannoo baay'ee isin biraan gahaa oolla jechuudha guyyaatti yeroo 3-4 isin garuu subscribe laayik gochuu hin dagatina odeeffannoo jajjabaatu isin qaqqaba waan ta'eedhaaf baay'ee nama gaddisiisa. Biltsiginnaa gatanii gaafa jarree badan warri dhugaa se'anii footoo isanni biyya keessa deeme ka'u gojagnaachiin jedhaa turan har'a eessa jiru nagaan tura laayik godhaa galatooma.